biraa uumee dhufe tamti firraan laaliin biyyoonni akka Liibiyaa, biyyoonni akka Siiriyaa, biyyoonni akka Yemen gara dimokiraasii ce'uu osoo hin taane wal waraansa biigumsa hamaa keessa seenan. Nuti ummata keenya bal'ootti dabarsu, nagaatti dabarsu, dimokiraasiitti dabarsuudhaaf qabsoofne malee ummata keenya wal waraansa hin caamne galchuu waan hin barbaadiniif regime change yaada jiru duubatti dhiibne regime reform and transformation ka jirutti deemne jechuudha. Risk avoid gochuudhaaf kana goone. Kanarraa kaanee san fidne. Obboleessi kee gaafii kaasee jiru. 75 zamana Hayilee Fidaas ni nyaatamne. 91 zamana Leencoo Lataas ni nyaatamne. 2018 zamana keetis ni nyaatamne. Walakkaan dhugaa miti. Akkamitti? Dhugaan jiru sirna Hayilee Sillaasee kuffisuu irratti illee qabsaa'onni keenya adda dureen taphatan. Ummanni keenya adda dureen taphate. Sirna san kuffisee sirna darbuu aangoo qabatee hawwiin Oromoo garaan keenya dhugaa rabbiitu tun saat ifa talamataa'oo 91 qabsaa'onni keenya shoora guddaa taphatan. Ammallee sirna mallasaatiin dhufe bakki Oromoon yaade garaan keenya 2008 olumaa galatti sadarkaa jedhamutti sirna san kuffisuu irratti ilmaan Oromootu qabsaa'e. Ammallee hawwiin sirna dimokiraasiitiif walqixxummaaf bilisummaa uummata Oromoo hin dhufne dhugaadha. Kumsadeen dhugaa. Waan irraa arganne immoo hin irraanfatinaa. Maaliif dhabnee immoo ittiin isin dhufa? 75 bilaash qofa miti beekaa. 75 sirna nugusaa diiguun yoo xiqqaate Oromoon ciisanyummaarraa akka bahee qonnaan bulaan keenya lafa argatu godhe. Lafa argachuun sun qabsoo itti aanu murteessaa ture. Manguddoon nu gidduu jiranii himuu danda'an. Obboleeyyan keenya gariin qaama isin duutuu jiran kan yeroo gabaabduu waggaa 2-3 keessatti lubbuun jiran Zagayyaas Faafaas jiran. Qaariin isaan godhanii lafa sirna abbaa lafaa harkaa fuudhanii qonnaan bulaa keenya kennan sochii adda bilisummaa Oromoo 80moota keessa godheef shoora guddaa taphate jechuudha. Cinaa nyaanne cinaa nyaadhamne. Lama 91 nyaadhamuu qofa miti galaaluu qabna. 91 Oromiyaa wanni jedhamu hin jirtu jechaa turan. Yeroo san Profeesar Mahammad maal jee barreessaa 86 na fakkaata. Oromiyaan jedhamtu har'a lafarra jiraachuu baattus hanga sammuu Oromoo keessatti hafa qaalamtetti gaaf tokko lafarra mul'achuu isaa irraa hunduu yaachaa ture. Amata 4 keessatti Oromiyaa waan jiru jaarre. Qubeen haraam jaamaa turte suni hojiirra oolte. Isinitti himu Oromiyaan 91 osoo ijaaramuu baatte. Oromiyaan ijaaramte sun qubeen ilmaan barsiisuu osoo baatte. Dhaloota qubee har'a isin faasita kun hin jiraatu dhaloota fidalaa ifirraanfatee shinaabbaachoo ta'uu jiraata ture. Dhaloonni qubee ani waan lagiyya hoogganne sirna kana lafaan dhooyne kun bu'aa 91ti. Irraa buufannee jirraa jechuudha. 2008 boodoo waan irraa arganne hin dubbadhu. Gara fuulduraatiin seenaa irratti ni hima. Waan irraa arganne hedduudha. Wanni karaa saarrees akkasuma. Now let me take you back. Wanni if gaafatu qabdan 75 maaliif guututti nyaachuu dhabnee nyaadhamne? 91 maaliif bakka garaa keenyaa dhaquu dadhabne? 2018 maaliif sirna inni barbaannu ijaaruu dhabne? Hangaafina nuuf gaafadhu kana. Quba qabu dandeessa. Hayilee Fidaatti, Leencoo Lataatti, Jawaaritti, Kaanitti. Sun afannifamnu sun rakkoo qabu. Waay maaltu nu hanqise kaja'u san deebii beekaa maali wani nu hanqise akka laalutti 75 dagammaqiinsi saba keenyaatu sadarkaa sanirra turre. Nooti Hayilee Fidaa tokkorraa kan hin argee jira. Namni Oromoo Yuunivarsiitii yeroo san fixe 1,200 qofa ture. Nama hanga saniini
dachii sanuu namaa qoodan qophiin hin turre structure jiru san to'achuudhaaf sirna san jan diiguu qofa osoo hin ta'in sirna ijaaruudhaaf qophiin hin turre gahumsa hin qabnu turre akka hawaasaatti 91 garuu 91 yeroo jijjiirame sun dhufutti humnoonni naannoo san socho'an humnaan abaa'u caalu turan humna namaatiinis humna hidhannootiinis humna siyaasaatiinis hanga fedhe osoo wixxifatee galaasaa dilqootii fi leencoo lataa hamma dalagan ol dalaguu hirma dandeenye 91 nothing waan qabaniin gabaa ba'anii bara 2018 zamana kiyyaa isiniif hin himu reebu isinii himee jedhe hawwii dhabneetii miti riskiin amma dhufe kun haganallee hammaatuu baatu akka jiru numa beeyna turre we took a risk calculated risk bishaan ciisuu kan wayya status quo itti fufuurra jijjiirama wayya jijjiirama kana jara kana yoo kadeemu taate rakkoo maaltu narra uuma ka jau we calculated and we took risk we gambled cinaani nyaatamne cinaani nyaanne maaliif nyaatamne reebu isinitti hime jaarmayni jaarame hin turre ka aangoo qabachuu danda'u power vacuum san guutuu sirni danda'u hin turre nuti anaa fi qeerroo waliin turre karratti qophooynes kan dandeenyu social movement ila sochoosaa turre social movement can dismantle a regime it cannot build a system yeroo sanis jechaa turre power angoo warra angoo irra jiru angoo irraa buusuu danda'a angoo qabatee garuu turuu hin danda'u Ijiptittis kan agarre kana bakka adda addaatis kan agarre kana yeroo sanitti jaarmayoonni keenya osoo waywaannu hojiin hin hojjetamne kanaaf hiree biraa waan dhabneef jaaramee Oromoo keessaa bakka angoo guutuu ka danda'u yeroo sanitti OPDO qofa ture hamaa ko hamataa ko jenneeti ormarra keenya ko jenneetti kennine we took a risk nala geessu miti we took a risk ittiin qaanfannu immoo sirna Ahmad meeq hin danda'amu Obaamaan osoo nafin waggaa 50 biyya kana ni bitan isaan jaan waggaa 5 gaditti daara goone bakka san waajaaruu hin dandeenye amma wanni irra fuulleffachuu qabnu wanni anis irra fuulleffadhuu jiru hanga fedhe haa turu mootummaan abbaa irree dhufu hanga fedhe haa turu ammas akkasuma ta'aa turre yennamoo if jaarree qophooyne sirni dhufu kadantaa saba keenyaaf sabaaf sablammoota biyya sanii eeysisuu danda'u jaaruudha qabna nuti paartii jaaruu jirra itti yaannee mana hidhaa immoo akka gaarii yeroo nuu kennu itti yaannee maaltu hanqate Oromoodhaaf mirga isaa eeysisuudhaaf dantaa isaa kabachiisuudhaaf if misoomsuudhaaf maaltu isaan hanqate jaarmaa isaan hanqate political organization cimaa ta'e Oromiyaa fakkaatu tarsiimoodhaan masakamu haala qabatamaa hawaasa isaa biyya sanii naannoo saniif addunyaa hubatee waliin tarkaanfachiisuu danda'u pragmatic and dynamic kan ta'e jaarmaa siyaasaa jaaruu irratti itti seenne blueprint isaa mana hidhaa ta'e keenya itti baanaa hojiitti seenne jechuudha jaarmaan keenya waggoota lamaan dabre kana ulee hamaa irra godhe godaanisa irraa fayyifne jaarmaa keenya jaarree koora godhannee hoggansa keenya kaayannee tarsiimoo waliigalaa lafa kaayannee bilcheeffanneeti isinitti dhufu waan hojjetaa jirru hunda isinitti himne I might be wrong wanni yaalaa jirru dongora ta'uu danda'a akka ilaalcha keenyatitti aga sammuun teenya nuu himtetti wanti amma saba keenya barbaachisu jaarmaa cimaa jenneeti jaarmaa jaaruu wanni aktiivizimii dhiisee miidiyaa dhiisee dhugaa isinitti immoo jaarmaa siyaasaa keessa seenuu hin fedhun ture ammallee an bilisa ta'uu hin fedha jaarmaa an tatamuu hin fedhu garuu saba kanaaf ka barbaachisu kophaa deemuu osoo hin taane nama cimaa osoo hin taane jaarmaa cimaadha jee waan hin ufamansiiseefin jaarmaa na fakkaatu keessa seenee jechuudha kalammattaattiin isinii dabra Itoophiyaa subbuu barbaaddanii
kan jettaniif isinin kijibnu wallahi isinin kijibnu mararaan isinin kijibni anillee isinin kijibu Kongresiin Federaalawaa Oromoo gaafa dhaabaturraa ka'ee har'as sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa gadi dhaabuutu ummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kaaniif hundarra wayyaa jee gad dhaabate ittiin amana Oromoon Oromiyaa irratti mootummaa fi filateen if bilchee sadarkaa federaalaatti sabaaf sablammoota kaan wajjin mootummaa isaa ta'u aangoof diinagdee akka gumaata isaatitti baqqumatu akka Profeesar Mararaan jedhutti yoo kan jaarratu taate ni baasaa jennee tamanna. Oromoon kilaaritii qabaachuu qaba sobuun hin barbaachisu. Gariin kan kaleessa walabummaa jee dubbataa ture nu caalaa achi dabree nuti duulaa ture gaafa mana hidhaa ture. Hiisin hin sobnu yoo karaan kaafaa waliin deema jettan kun ta'e nu deeggara. Hin ta'u yoo jettan karaa biraa deeggara. Nuyi garuu waan itti namanne isinitti hin kijibu bakka. Oromoodhaaf kan ta'u sirna federaalaa dimokiraatawaa ta'e kan sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee isaanii irratti aadaa isaanii kunuunfatanii diinagdee isaanii irratti abbaa ta'anii naannoo isaanii irratti mootummaa isaanii ta'uu filatanii sadarkaa biyyatti immoo ilaameedhaan negotiationiidhaan baargeeniidhaan aangoof diinagdee hiratanii akka gumaata isaaniitti akka baay'ina isaanii sirni akkasii ijaaruutu nagaya waaraa fidaa sirni akkasii ijaaruutu dantaa Oromoof sabaaf sablammoota kabachiisa jennee amannaa. Abiy Ahmediin kan wallolle waan biraatiin miti kan hidhamne waan biraatiin miti. Wasan walitti hin dabarre kotteen waliin jenne. Sirna federaalawaa jiru san dimokiraateessuu haqa sabootaa kennu saboonni mootummaa isaanii ta'e akka filatan gochuu mootummaan federaalaa baay'ina saboota biyya sanii akkaataa daayivarsiitii biyya saniitiin aangoon qulqulleessituu irraa kaasee hamma olitti daayivarsiitii calaqqisiisuu qaba. Haalli ati deemaa jirtu sirna federaalawaa kan laaffisu saboota kan walitti dhiyeessu osoo hin taane saboota kan daran walitti namu gaagama kan fituu jennee u'uu itti jennaan narraa callisaa jedhu hidhe waan biraatti ni bitu. Har'as taanan hidha hoggaa baane harka kennine sirna federaalizimii dhiibne sirna yuunitarii gargaaran jiru. Abdii kutannee aarreemmoo waan itti namanne isin gammachiisuuf harka isin dhoofsisuuf walabummaa Oromiyaa hin jennu. Saba keenyaaf kan wayyu sirna federaalizimii dimokiraatawaa ta'e jennee amanna jira. Kana gara fuulduraa dibee gochuu dandeenya garuu kanarraa laalla. Sirna waa'ee gumbii kakaaftan irraa maaf hin jedhu. Biyya amma jiru state collapse waan jedhamu sirriitti na dhaggeeffadha. State disintegration is probably the most dangerous thing in the world. Maaliif keessattuu yeroo wal waraansaan taatu akka amma laalutti naannoonni nagumaan naannoonni daangaa isa qabatanii bayan wanni jedhamu hin jiru. Dhumaatii Yugoslaaviyaa ta'e ni beekna. Qorannee jira wazzeera hoggaan qabsoo kana tarsiimoo baasuuf deemu biyyoota jira sabni takka miilaan keessa deemee arge. Nummoo carraa samuun argannu. The nature of civil war has changed. Maaliifi sababa biyyoonni dantaa adda addaa qaban humna diinagdee waraanaa qaban baay'een dhalatanii yeroo biyya tokko keessa wal waraansi eegalu lakkoofsi humnoota wal waraananii waan dabaluuf saba tokko keessattuu gartuun adda addaa kan hidhate dhalataa waan deemuuf sirna akka amma dura yaadamutti sirna sanirraa fottokanii ka biraa jaaruun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Waan hin qoradhe waan isin miidhaa Oromooti jedhe ni miidha waan hin jiru isinitti hima. Closely laaluu danda'uu qaba. Ana kan laalutti I might be wrong. Ana kan laalutti karaa
mootummaan kun irra deemu yoo itti fufe wal waraansi kun yoo ka itti fufu taate diinagdeen kun hammaataa hoggaa gubu humnoonni amma biyya san keessa wal waraanaa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa waan deemuuf biyyoonni alarraa harka galfatanii humnoota wal waraanan gargaaranis dabalaa waan deemuuf kufaatii mootummaa osoo hin ta'in total chaos keessa seenna. Siiriyaan biyya duratti turte. Olaantummaa garee tokkotti ture. San ofirraa buusuudhaaf sadarkaa deemaniin dirree wal waraansaa fi experimentation taate mootummaan isin kufne sin dimokiraasii hin dhufne biyyattiin dhukkee taate jechuudha. Ani saba kiyya ummata kiyya sabaaf salmoonni biyya sanii wal waraansa akkasii keessa seenuu hin qabanii namni irraa fayyadamu hin jiru wajee naman jechoota muraasa isin ibsuun barbaada carraa itti aanu isinii kenna akka hubattanii civil war jecha jedhu nan fayyadamu. What do I mean by civil war? Civil war jechuun maali? Wal waraansa ummataa jedhanii gahii kan argeera akkasii miti. Civil war by definition jechuun biyya tokko keessatti mootummaaf gareen tokko wal waraananii waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate namni kuma tokko yoo du'e walitti bu'iinsi sun konflikti sun akka civil waritti laalama. Civil war jechuun isa domestic war lola biyya keessatti interstate miti biyya biraatiin kan godhamu miti tokko. Lammaffaa mootummaa fi humna hidhate kan biraa wajjitti godhama. Lama jettanii sadaffaan waggaa keessatti yoo xiqqaate namni kuma tokko yoo du'e that conflict classifies as civil war. Itoophiyaa keessatti wal waraansi Tigraayitti godhames sun immoo kuma dhibba shan akkas deeme jechaa jiru. Kan Oromiyaa keessatti kun namni kuma tokko waggaa tokkotti miti ji'a tokkotti du'aa jiru. Tell me this is not civil war. It is civil war. Gumuz keessatti lolli godhamaa jiru it is a civil war between the government and insurgent groups. Wal waraansa kana civil war fi communal violence hedduu garaagarummaan jira. Civil war jechuun wal waraansa mootummaa fi yookiin immoo gartuulee hidhatan jidduutti godhama. Kaayoo xiqqaate waggaa tokko keessatti namni kuma tokko keessatti ajjeefamu jechuudha. Communal violence wal waraansa uummataa immoo waggaa jennu wal waraansa gartuuleen hawaasaa siviiliin jechuudha. Sababa garaagaraatiin walitti bayanii wal ajjeesan. Wal waraansa uummataa kan jennuun communal violence kan jennuun kana jechuudha. Lammaffaan just peace waan jedhu kaaseetiin jira. Maal jechuudha? Jechoota kana afaan Oromootiin kun xiqqoo nama dhibu. Ittuma dhiyeesse. Just peace jechuun nagaa haqa qabeessa. Nagaa dhugaa qabdu jechuudha. Maal irraa ka'a? Wal waraansi tokko sababa roorrootiin, sababa cunqursaatiin, sababa nam tokko abbaa irree ta'uu barbaaduutiin, sababa gareen tokko olaantummaa aadaa diinagdee siyaasaa isaa humnaan irra tuuluudhaaf godhuun waggaa dhufe kan barbaachisu nagaa haqaati. Just peace. Maal gaafata? Nageenyi lama jira. Nageenyi tokko abbaan aangoo harkaa qabu abbaan humna qabu humna isaatiin afaan si cufee kaan hidhee kaan bitee olaantummaa isaa akka Kooriyaa kaabaa bakkoota adda addaatti gaafa mirkaneeffate sunillee nagaa. Garuu nagaa keessi isaa horoqaa keessi isaa dhamalaati. Nagayni biyya keenya keessatti barbaachisu tokkoffaa sababni wal waraansaa kun sababa hawwii abbaa irrummaa sababa hawwii olaantummaa garee tokko uumuudhaaf yaalamu akka ta'e structural akka ta'e there is a structural cause to the violence and the war. Nagaa buufnee akka jennu taate structural problem jiru san furuudhaan structured peace fiduudha barbaachisa. Yaada jirurraa kaane. Kanarraa kaaneeti marii biyyoolessaa keeyyooti kan dhufne har'a miti kan dhufne beeka. Hoggaa sirna san gaggeessinu karoora lafa keenya warra dhufaa jiruuf. Feezii lama qabna turre. Phase 1 sirna jiru kuffisu jijjiiru. Phase 2 sirna haarawaa dimokiraataa ijaaru. Sirna haarawaa kana keessatti tokko humnoota aangorraa dhiibaman akkaataa isaan itti deebi'anii
hawaasa keessatti hammatamanii dhiibamanii lola keessa seenee mirkaneessu humnoota san dura dhiibamanii fincilan araarsanii qaama ce'umsaa gochuu karoora bal'aa baafne kana keessa national reconciliation national dialogue truth and reconciliation economic reconstruction kana hunda pilaana qabna turre nama nu dhaggeeffatu dhabneeti bikka amma jiru kana seenne jechuudha kanaaf marii biyyaalessaa hoggaa jennu kanarratti ni bita marii biyyaalessaa hoggaa jennu afaan oromootiin sirrii miti hiikaan isaatu we are talking about elite bargain saboonni biyya san keessa jiran ummatoonni biyya san keessa jiran hariiroo haaraa new social contract isaan barbaachisa jennee taphanna hariiroon zamana miliki jiru kan Haile Sillaasees kan Darbuus kan Abiyyis hundumti isaatu hariiroo ummatoonni irratti walii galan osoo hin ta'in hariiroo abbaan aangoo irra jiru ummata irratti ta'u waan taateef just peace jennu sun sustainable akka ta'u yoo ka barbaannu taate new bargain new social contract ummata keenya barbaachisa yaada jorraa kaanee kan deemne jechuudha ka ወንድሜ ለጠየቀው ምን አስተማማኝ አግኝተህ ነው ወደ ሰላም መንገድ ላይ የተመለስከው? ወደ ትክክል ሲገባ እኔ ኢንሹራንስ ገዝቼ አይደለም። ታጋይ ኢንሹራንስ አይገዛም። ታጋይ ማስተማመኛም አያስፈልገው። ታጋይ የሚያስፈልገው መተማመኛ አንዱ ፈጣሪው ነው፣ አንዱ ህዝቡ ነው፣ የህዝቡ እውነታ ነው። ሶስተኛው የራሱ ቁርጠኝነት ነው። ስለዚህ ትላንትና ትግሉ ሲገባ የማንንም ማስተማመኝነት ፈልጌ አይደለም የሚመጣው ማንኛውም መስዋዕትነት ለመክፈል ዛሬም ቢሆን የሚመጣው ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል የማንንም ኢንሹራንስ አልገዛን ያለው ስለ ሰላም ለምን ነው የምትሰብከው? የተሻለ አማራጭ ስላልታየኝ የሰላማዊ ትግል ይዘን በመሄድ ለውጥ አምጥተናል። ድንጋይ መንግስት በድንጋይ ወርደም ሲል አውርደን አሳይተናል። ይሄ የያዛችሁት መንገድ ሀገሪቷን ወደ መበታተን፣ ወደ እርስ በርስ ጦርነት፣ ወደ ድህነት፣ ወደ ውርደት ነው የሚያመጣው ብለን ስንጮህ ጊዜ አፋችንን ሸብበው እስር ቤት ከተቱ። ቂም አልያዝንም፣ አልተናደድንም። በእነሱ ተናደን ሀገራችንን ህዝባችንን ወደ ማፍረስ የሚያደርስ የእርስ በርስ ጦርነት አልደገፍንም። ለህዝባችን የሚያዋጣው አሁንም ቢሆን ጦርነት በማቆም በመነጋገር አዲስ ሶሻል ኮንትራክት መመስረት ነው ብለን እናምናለን። ማምንበትን ነገር ነው የምናገረው። በማምንበት ነገር ላይ ደግሞ ማንኛውንም አስፈላጊ መስዋዕትነት ለመክፈል ትላንትም ዝግጁ ነኝ፣ ከፍያለሁ፣ ወደ በፊትም እከፍላለሁ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Ega akkuma argitan sagantaan dheerataadha waa hedduutu jira. Kanaaf please gaggabaabsa. Namni tokko gaafii lama ol akka hin taane ammoo ibsa dabalataa ittiin dabalina. Gaafiin gaafiidhuma. Sana booda ammoo Jawaaris saffisaan deebisaa. Yoo kana hin taane as buluuf deemna. Sana xiyyeeffannaa keessa galchaa itti fufa. Ammas nama shan. Okay. Ticker. Victor. Hey. Tidak sebasi. Tanya mau bagaimana binari yang sedih. Gafik ya imana mau walkabat. Wai teman hira tut. Lama singal mata jira. Yang mana hira abat. Bagaimana binari yang sebasi jadi singal mata jira. Gafik ya mana. Naga. Obbo Jawaar bagana Waaqayyo akka diinaa keessa si baasisiin jira. Gaaffii koon tokkoffaan
kafaawwan gaafadhu waan jettanii kan gaafadha garuu waan kana mee garaagarummaa kafaawwatiif abaa'oo ati gaafa dura eegalte Oromoo Firest jetteetu namni hundumtuu Oromoo kamiin walitti fidee Oromoo tokko goote obboleessi tokko argamaa jedheetu jira waa'ee ibsa gaariidhaan ibsee Mandeellaa jedhee Oromoon kutaa kudha tokko taasise kan deebisee jecha keessan jecha hamaadha jechi sun jechi Oromoo jiraa taasisu du'aa gara jireenyaatti dabarsu Oromoo Firest akka garuu maal taanaanitu impaayeraa cubbuudhaan marfamte sana impaayera nama gaarii ajjeeftu nama Haacaaluu Hundeessaa nyaatti impaayera cubbuudhaan marfamte sana ijaaruudhaaf maaliif garuu kafaawwan walabummaatti Oromootti ifa godhiiti utuu itti himte gaariidha walabummaa Oromiyaatti namana kafaawwan kan biraammoo utuu bakka jaarsoliin biyyaa jiranitti gaaffitu kadhaa tokkoon si kadhadha paaspoortii kee Ameerikaa sana deeffadhu siin jedhama biyya sanatti hamma nagaa waaraa deebi'utti hammi namni wal kabajuu wal dhaga'uu namni barate kabaja godhatutti paaspoortii Ameerikaa sana akkati siif deebi'uuf har'allee biyya kanaallee walitti dhufnee mootummaa kana gaafannee akkaataa paaspoortiin sun qabaqaatti barbaanne paaspoortiin sun akka inni sii deebi'u jaalalaan jaarsolii biyyaati bakka isaan jiranitti si kadhadha galatoon ulfaadha. Duraan dursee galatoon yoo jawaa deebinee asitti wal arguu fi galatoo akkasiin jedha. Naannoo kanatti naannoo Booranaa kanatti Booranni waan jedhu ana birrin beeku abboo waaqa irra beeku. Gaafis gaafannu kana sirra beekati miti sirra beennati miti. Bilchaateera nagaa irratti barattee waa'ee hedduu beekta sirra arganneeti miti ammoo waan qalbiin keenya si gaafanna. Sadis gaafanna tokko isan warra kafaa'oo tokko taatanii kafaa'oon si duralleetti nagaa fi guddoo tattaaffii godhee guddoo qabsaa'ee itti dabalamtee hin jabeessitanii naannoo Oromiyaa deemaa turtanii lafa san dhabamsiisanii kafaa'oo lafa san dhabamsiisan sun keessaa baatanii filannoo maal argattanii har'a filannoo keessaa baatan sun waan suyitti deemuuf faana dha'uu jirti tokko lammaffaa bara sun keessa 2018 keessa abbaa gadaa waliin wal qundeensitanii abaa'oo galchitan warri abaa'oo galchitan sun warri galsuun har'a lubbuun jiraa si gaafadha sadaffaa warri eegii ati hidhamtee warri Neezerlaandii kan keessa baay'ee as lafkan keessa galanii jira warri artistii kan lafkan kee ta'anii falmaa turanii warri suni maggaaraja duub ta'anii sirratti ragaa ba'anii rajecha dhageenya maal gaafii sun maal qabda hagam dhugaa gaafii kan naa deebisi kadhuma ati baay'ee Itoophiyaa jaalatta Itoophiyaan gibbinutti dhalanne garri biin dhufne warri immoo Madagaskaarii keessa baatan nuun jedhu suni haqallee hin jira Itoophiyaan nutti uumee Itoophiyaan keenna biddeenyaa nutti san barsiisee wayaa uffachuun nutti san barsiisee dubbiin sun har'allee hin jirti kanaafuu warra sun warra Itoophiyaa uume wajjin Oromoon akkamiin Itoophiyaa jalatti kana akka fedhii kiyyaatti nutti faashuu baatee gaariidha gaafu. Ifama sagaleen jira sagaleen gara duubaa sun please hirrisaa wanti kun laayivii darbu jira nama hedduutu addunyaa hundatu ilaalaara sagalee hirrisaa haasaa hin heddummeessina ifama guddaa warri gaafii gabaabtanis gaggabaabsa uffata. Alhamdulillah kabajama Jawar Mohammed ala nigaan mana hidhaa keessaa nu ba'e firii Jawar Mohammed jechaa ture ala asitti gidduutti arguun keenya baay'ee na gammachiisa.
namoota baay'ee kan biyyaa sun saba absoomee ala kanaaf firii Jawaar Mohaammed jechuudhaaf halkanii guyyaa hirriba dhabnee namni eegatti hirriba kute halkan hirriba kaafuuf. Alhamdulillah waliin jalqaba dura jalqabuun obbo kabajama Jawaar Mohaammed jechuun nama qaalii sabni kun qabu akka sabaatti waliin isin gaafadhu keessa duri lubbuu isaati. Lubbuun isaa akkamitti biyya nama nyaattu keessa taa'ee ammallee lama dachitti gad deebi'uudhaaf maal abdateetti maal qabaateetti biyya hajjaanuun itti dhabametti biyya ilmaan Oromoo halkanii guyyaa duguugamu jiru keessatti maqaa ilmaan Oromoo akka kanaan kan inni isin gaafadhu Jawaar Mohaammed gara Ameerikaa takka kara biyya Awurooppaa takka akka nu keessa jiraatu malee gara Itoophiyaa akka deebi'ee ganaa qabsoo Oromootiif wanda taasisu hin barbaadu. Qabsoon amma booda barbaachisu qawwee afaan qawwee qofa. Maaliif? Qabsoo afaan qawwee qofa ta barbaachisu. Kanaaf Jawaar Mohaammed qabsoo Oromootti niisuun barbaadoo jee nagaan koompitara isaa fudhatee qabsoo Oromoo akka malee hiniinsee fuuldura tarkaanfachiisuu danda'a. Dandeettii irratti hanneef. Kun akkasii sababni. Kanaaf Jawaar Mohaammed nama hayyuu kana yoo dhabdan torbatti lamada deebitanii argattan. Jaarraa meeqa keessaa namni akka kun as keessatti argamee isinarra Jawaar Mohammediif asitti argamuun keessan hedduu na gammachiisa. Maaliif namni kanatti isin wali qabuu danda'u rabbiin dandeettii kenneef Jawaar Mohaammed qofu. Kanaaf Jawaar Mohaammed maqaa uummata Oromoo asitti argamuun akka inni gara biyyaa hin deebine dhaamsifi kan dhuma kan inni halkanii guyyaa isaaf ba'u akka gara biyyaa hin deebine. Itti aansee immoo qabsoon afaan qawweetiin kan taasifamtu biyya sabaa fi sablammoonni xixiqqoon hundi qawwee keessatti hidhatan keessatti qawwee hiikachuun baay'ee kanatti akkaan hamaadha qawwee hiikachuun. Yoo danda'ame uummanni Oromoo daan qabsaa'ee karaa afaan qawwee cimsu yoo kana duuba deebitan taate immoo dhumaatii saba keessanii boo'aa haga tokko lafarraa dhabamutti awwaallachaa jiraatan. Kun ifaa bilisaan isinitti afaan qawweetiin malee bilisummaan teessan hin jirtu. Maaliif paartiin KFO fi ABO illee dhigaatanii biyyattii keessa jiraachuu turan. Biyyattii san keessatti waggaa antiqeenya irraa kaasee KFO'n yaa gigi wajjinis hojjechaa tuman turte kan nuti ana ayya guddooti yaa fi ana akka rabbi mana ulaanuu dhiitaa balan. Eenyu waan utan eenyu hameeka isaanii jechuun karaa nagayaatiin odoo qawwee takka harkaan qabanne nagaya nama qawwee keessa saatee jiru hojii teessee hojiin mormituuf haala akkamii maaliif yoo ati dubbii takka lama goote baafattee mataa si bobeessare. Hai Jawaar Mohaammed hidhamee kan hidhaa baafachuu dadhabneef qawwee dhabaaf hangi keenya hundinuu adunneef talisneeti. Maal baafachuu dadhabne wanni baafachuu dadhabneef qawween kam hidhannoon kam silaa halkan takka hin bulu. Kanaaf wanni nu barbaachisaa hidhannoo yommuu kabajamaan jaalu Jawaar Mohaammed immoo akkatti karaa nagaa qabsootti amanamuun immoo ladhibe yoo danda'e nuuf ibsu taate naaf illee ni galata. Ani tattaantu immoo Jawaar Mohaammed gaafa qabsoo dura ija nu seenu keessatti 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti jalqaba Profeesar Mahamad Hassan gaafa waltajjiirra fidu gaafa kutaa shan immoo jaambaradha jechuun qaawwa jirii xixiqqootiin laalu ture. Jawaar gaafas maal jechuu ture? Waan inni jechuu ture kara lamaan taargetii jara kana barbadeessuudhaaf taargetii lama baafate. Waan jabduun ijoo keessaa furde feesa. Takka faan humna jabduu wayyaanee ittiin cabsan humna waraanaa dubbee jaarrachuu lammaffaa immoo gama siyaasaatiin shoora guddaa qabatu. Kanaan oggaa dhufuu abadan Jawaar Mohaammed jara kana
jechuun akka gaafate biyyeen nyaachisaa gaafa siin jala mureef immoo deebi'ee karaa qawwee san dagatee karaa dippiloomaasii afaan qawweetiin malee akkanumatti qabsoon ni gaggeeffamnaan annaaf dukkana. Kanaaf isinitti hin dheeressu tanti aantu fi carraan isin dabarsaa gaafiin xiyyeeffadhuma ammoo gaafa duraan beeknu aktiivistiidha. Jaaljawaar Mahammad amma immoo paartii Kafaawoo keessatti makamee dhaaba miseensa Kafaawoti. Gaafas akkas turte amma akkana turte ammoo maal sirraa eeyna qabsoo adda bilisummaa Oromootii fi Kafaawoo jidduutti shoora jechuun hin yaadamne jechuun manaamatti akka fuuldurata kaanfachiisu jara lameen Kafaawoo fi Abaawoo walitti fidee humna jabdu afaan qawweetiin sodaatamtu walitti jaaree kan tarkaanfachiisu kan yaada jiraatu taate kan wajjin mari'atanis isaan gama keessaatiin waan beekaniif xiqqoo maqaanu da'oo galatooma ilmaan Oromoo asitti argamu keessaniifu ifumaa paarkaa walii dhaada. Joor baga nagaan dhuftee kanan as gaafachuu barbaadu hundumtuu kaaseera garuu dhageecha miti namichi kun akka uummata kana hadheeti dhageessee miti uummata kanarraa hubachuu qaba. Kanaafuu waan biraatitti osoo taane anammaan jechuu barbaade ijoollee bosona jirtu daa'imman ganna waggaa 10 waggaa 15 namni tokko manatti nafa iddoo adda addaa bilbiltee quba qabaachuu dandeessa. Kanaafuu hariiroo akkamii achumatti dhumu ati amma karaa nagaatiin qabsoo isaan qawweenan qabu. Silaa uummata waliin qabu aboonis uummata Oromoo qabu kaafoonis uummata Oromoo qabu akkamitti walitti fiddee maal isaanii dhaamtaa kanan jedhu barbaade ijoollee kana maal wayi uummanni kun isaan gargaaruu baannan biyya keenya hawaasni qixxaafatee fi deeggarsa gochuu baannan uummanni kun anaaf kun silaa namichi garaa jabaata haa caaluudhaan ajjeese ijoolleen turi namni 100,000 kun alatti dhumaa'ee kan jedhu barbaade kanaafuu waa'ee isaanii kana maal irraa dubbattaa jechuu barbaade ni galatoomaa. Okay. Shanguti? Okay. Jawab Muhammad Galato Akute si Adi Pena Engan Kupa Kabi Kahatu Lama Magarsa Roger Kawati Lama Magarsa Asdai Umat Oromo Akka Jai Baso Opinion Ammaleta Namboruleta Nani Zinsani Goga Harre Haguma kan anile kabaja kenani hindi lama magarsa isinin ganne umat Oromo ganne enu callisuma filatenni garu mo barumsa isa biya kana ra filate degree ta mala kan filate ni ben amma sajira ni tak eni lameso mo wae Ethiopia ufumamu digaba odo mudi ne isini wa digam Enough. Aku mahal itu on fundele mata kana rabban ne jibu de markisi. Intan detan. Garu ammo kita am. Wanu fik abatani rotan kaji ke hajibu. Wan kenna adderia. Wan kenna nukaba. Am sadafan. Am atini. Gorna kanwali. Mal tu hafe wali nam mahasufte. Wafitu fden dura gedo yerojan kaba fute hatta kabatte sila nama kabaja sita kabaja no fudani si kabatani ta garu ammo sensitive timne si kufisani si hidani isatti namne ummanni Oromoo qeerra agam namni dhumatu jira hagana dhumata guyyaa kana dhumata wanti jedhamee beekamu jiru adaatuma social media adaatuma maatii bira bilbilu namni kama dhumne dhageenya Kumal umat Oromo kanafal. Ini bira ammo parti le head ture umat Oromo kanageza Abaawon ture Kafaawon ture Kamalga Jufa ture walit gaddi sajettani wa wayi umtani turtan. Watti sunni malir ragay. Digamu kesan argani jannan jarrini aksini sinira fudatani tokko ni figuru jalkaba kan uwam bitaman jana garagan. Warila timbitamu hinam na jare hidano kadu hindu am ummanni Oromo maal qaba
dhaabni inni wali qabatee abaa'oof inni wali haga tokko abaa'oo isinirra sodaatanii hidhaayyuu isin gadhiisa waan biraati tokko hin sodaanne Abiy ammallee taanaan sodaa warra muka jiruu san guyyaa madamallee haa taatu takkallee haa taatu isinirraa dhaanii jennaan mee jarri kun haa gadi ba'u janii mala malatan ammallee akkuma durii san akka nun goone kanuma isin gaafadhaa galatooma. Akam ni amma wayu mami gaafile tu ke gaafile ni mana hidhattis mana kiyyattis nirree xayyaaraattis asittis nagaa fattatto bari malammaati namichi sun abukaatoo rakkatanatu noolu beektu ani galata namaa balleessuu hin barbaadu lammaan ummata oromootiif nama galataati abbaan fide haa jaalatu haa jibbu yeroo nu barbaachisetti yeroo sirna san alaaf keessan tarsiimoon nuti baafne sirna san alaan qeerroodhaan raasu keessan immoo sabboontota obbidoo keessa jiranii raasuu karoorri nu baafanne kana beektan isinii maatiin ture baroota san ilmaan oromoo sirna obbidoo keessa turanii sirna san keessatti waamichaa owwaatanii lubbuu isaanii qabsiisanii qabsoon sun saffisaan sirna san akka laaffisu gumaata godhan keessaa Lammaa Magarsaa shoora leencaa qaba maaliin kana isiniin jedha namni nama hin galateeffanne rabbillee hin galateeffanne namni nama kaleessa waa isaa godhee hin galateeffanne borullee hin galateeffanne Lammaan alatti ce'umsa san akka barbaannetti karoorri tarsiimoon nuti baafne sun lafarratti hin raawwatamu ture yoo xiqqaate sabboonummaa Oromoo hin dhugeessi for first time seenaa biyya keenyatti namni aangoorra jiru gaafii Oromoo sabboonummaa Oromoo legitimaayizii godhee jechuudha an akka nama sochii san keessatti hirmaatetti galata guddaa isaaf galchu gaafa inni aangoo dabarsee kan amma mormanii beekamu sulle guddina isaa agarsiisa jaalaluu jechuun bara namoonni waggaa 50 kursii tuutuurraa ka'uu didanii muummicha ministeeraa biyyaa ta'uu hiree osoo qabu nama narra wayyaatu jira nama narra caalaatu jira jedhee siree irraa ka'ee kursii irraa ka'ee dabarsu hoggana keenya meeqa godhe naaf Lammaan waa walitti waliin galle baay'ee qabnaa waan irratti wal lolle waan irratti wal gogaasne baay'ee jiru kau galata lammaffaa dura qabsoo Oromootiif aangoo qabuun fayyadamee kufaatii sirna sanii cimsuun galata tokko lammaffaa guddina isaa doongora hojiin hojjetame doongora ta'uu danda'a aangoo sana dabarsuun isin jiru yeroo sanitti amna waggaa 50 saba kana carraa guddaa uummanni kun biyya sanii qabu baadhachuuf nuutu sodaa qabna turre I disagree with him. Inni murteesse the rest is history. Sadaffaa yeroo dubbiin kanarraa mayitetti dhiibbaa hiriyoota isaa waahillan isaa jaarmaya isaa didee yoo xiqqaate dhumaatii saba keenya biyya keenya irratti dhufuu keessa harka hin galfadhu jedhee harka keessaa baafachuun guddina meeqa agarree ka afaanin sabboonaa fakkaataa ture asuma ka ture kan qabsoo keessa ture waggaa 50-60 kan ture hogganni keenya meeqatu yeroo ilmaan Oromoo akka shunkurtiitti kitifaman televizyinii irraa sirrii godhe mootummaan jechaa ture qabsaa'onni sabboononni namni ofiidoo ta'e tokko didee keessaa ba'u galateeffatamuu qaba. ummata bira dhaabatanii qabsaa'uu dhaban yakka ummata irratti hojjetamu keessa harka hin galfan jedhanii ejjennoo fudhachuun waan guddaa. Maa xurataa baateettaniini maa ummata keenya fixuu keessatti hirmaanne jettaniini an akka kiyyatti galata qaba dhiisee jira bakka jirutti nagaa fi kabajaan haa jiraatu biyya kana jechuun kiyya namni buufatee yoo jiraate mala isaati
ka Oromoo faras jettee samboota Itoophiyaa jette. Angaafan Oromoo faras jedheesi Oromummaa akkamitti Oromoo fiin jettaa jennaan ani Oromoo ta'een dhaladhee eenyummaan eenyuun kurfame Oromummaa kiyyattiin qaanfadhu inumaatu wanni Oromummaan diya gaafii keessa galcheef wanni sabni kiyya laaffatee fi saba kiyya jaaree yoo xiqqaate miidiyaa isaa cimsee tuffiin ummata keenya irra Oromoon dagatinaa bakka irraa kaa'e tuffiin saba keenya irra jiru cabuu qaba jennee xiiqiidhaan isin wajjin kaanee OMN jaarre OMN hin fayyadamne qeerroo keenya fayyadamne waan hojjenne gaafasis taanaan garuu Oromoodhaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan saboonni biyya sanii walqixxummaan wal kabajanii naannoo ofii irratti of bulchanii sadarkaa biyyatti aangoo qabeenya qooddatanii jiraatan bakka Oromummaan itti dhiibamte eenyummaan biraa sirratti tuulamtu osoo hin ta'in ilmi namaa eenyummaa rabbi isaa kenne kan uumame hunda isaatiin kabajamee jiraatu jaarrachuu qabna jedhee amanaa ture takka isin kijibeen beeku abbaan ati nu kijibdee jedhu gadaa ba'u. I always believe mirgi ummata Oromoo haqi ummata Oromoof kan sabab sablammoota hunda sirna dimokiraatawaa ta'e sirna federaalawaa ta'e keessatti yoo deebi'e fayyadaa. Sirni abbaa irrees sirna olaantummaa birootis hin fayyadu jedheen qabsaa'e. Suni amantaa fi warri sanii amanan jiran fakkeenyaaf warri sirna yuunitarii uumuu barbaadan jiran maa sanitti amantanii isin baduu qabdan jedhee nama waan humnaanis itti fe'aa gaafa jeeqamu duran dhaaban yaada san amansiisee ummata fudhachiisee sirna federaalizimii diigeen sirna yuunitarii ijaare yoo jedhe yaadaan amansiisu yoo deeme rakkoon hin jiru humnaanin deema kaja'u san garuu mormaa jechuudha qabsoon nuti godhaa turre KFO'nis isin hin kijibne hin kijibnus qoranneeti lafumaa kaanee dhaadannoo qabanneen baane Professor Marara is a professor of political science, one of the best. Isa jalatti warra guddannes beeyne waan jiru laallet ummata keenyaaf arra qofa osoo hin ta'in gara fuulduraa gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin kan baasu sirna dimokiraatawaa federaalawaa ta'e ijaaruun biyya Itoophiyaa walqixxummaan sabootaa keessatti mirkanaa'e walabummaan namoota dhuunfaa mirgi namoota dhuunfaa keessatti kabajame walqixxummaan amantii keessatti kabajame kan mootummaan boortaan osoo hin taane filannoon aangorra ba'ee bu'u ijaaruun waa hundarra nu fayyada jennee amannee ciccinee itti deemaa jirra. Yaada kana humnaan abbaa fedhetti hin feene. Yaada lakkii sabaaf sablammoonni kun adda babayanii biyya mataa isaanii ijaarratanii deemuu qaban jedhu har'a eegalle waggaa 50-60 dura eegalle. Yaada san humnaan ukkaamsina warra jiru duras hin dhaaban. Yaadni sunis mirga saboo isaa amansiisee deemnaan garasitti illee deemamuu hin danda'a. Garuu akka nu amannutti akka KFO'n amanutti akka Jawaar Mohaammed amanutti akka Baqqalaa Garbaa amanutti Mararaa Guddinaaf hoggansi keenya gubbaa hamma jalaa jirutti qorannee itti yaadnee bilcheessine amannutti Oromoo kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'eedha. Konsikwensii keessa deemuu barbaadu. Akka amantiitti ni fudhanne beekaa. Irra deddeebinee itti yaadneerra. Kitaaba dubbifneerra. Saba keenya dubbifneerra. Sabaaf sablammoota san dubbifneerra. Garamitti akka deemu waan hubannuuf kana qabannee kan deemnu. Ilaa yaada biraa hin cunqursinu yaada keenya garuu irraa hin sochoonu. Gara qabsoo nagayaa qabsoon nagayaan hojjennee hoggaa'ettani. Taankiidha moo marfiidhani ta'a Oromoo akkasii miti. Galata qeerroon dagatina. Don't please. Qabsoo yeroo dheeraaf lafarra harkifate
qeerroon lafarraa kaasee baankiin taankiin harka ormaa osoo jiru humna kamiinuu caalamnee osoo jiru dippiloomaasiin guutuun harka isaanii amma eegan bahee embaasiin Itoophiyaa keessa jiru kanan dubbisee hin jiru ministeerri biyya san dhufe na dubbisee deema. Do you know baroota san keessatti desk officer dubbisuu hin dandeenyu turre desk officer maqaa Oromootiin desk officer dubbisuun namatti ulfaata ture. We were absolutely dominated. Go back 2009, 2008, 2007. Diplomatically nu caalan turan, militarily nu caalan turan, politically jaarma ajaa'ibaa qaban turan, economically gubbaa hamma gadi qaban. Lammii biyya sanii humnaanis, bitanis, dhiitanis, faranjiin sossobanis, sobanis, bitanis harka qaban turan. Waan qabaniin qabaa gabaa bayan jennet ummanni keenya hoo maaliin jala caalaa jedhu. Baay'inaan ni caala. Teessuma namaatiin ni caala. Strategic advantage kana gara humnaatti jijjiirreeti qabsoo nagayaatiin qawween miti. Akkuma baree bobboleessi kee jedhe filannoo lama qabna inni kaane. Jara kana kubbisuuf yookiin humna waraanaa cima kan isaanii caalu jaaruu yookiin sochii ummata humna waraanaa isaanii fashaleessu jaaruu qabaa jenneeti. We studied this. Haala qabatamaa yeroo san keessa tureen humna waraanaa jara saniin dhiitu kubbisu jaaruu akka hin dandeenye waan hubanneef waan dandeenyu callisnee araaralaan oollu waan dandeenyu beekumsa qabnu kaanet dargaggeessuma qubeen qaramee ba'e kana sochiidhaan gurmeessinee tarsiimoodhaaf masaknee tokkummaa isaa cimsine sirna waggaa 50 nu nyaachuudhaaf diriirfatee ture san waggaa 5 gaditti jilbiiffachiifne. So don't say non-violent didn't work. It worked for you. Sochii addunyaa ajaa'ibsiisee gaggeeffame bar maa dagattu Oromoo? Maaliif dagattu? Galata isin irraa qabdu bar ijoollee wareegamte sun. Hundi isaan warra jiru maa miti. Nama sirni sun itti fufuu qabaa jedhee yaadoo jiraatti nama yaaduu har'a hoo reefu itti meera. Ana waa'ee mootummaa kufaatii maal na yaachisu. Tokkoffaan fudhatee akka gubu. Lammaffaa maal isin jaalattu gaafa sirni wayyaanee godhatu. Odaan Oromoo haa biqiluu jennu. Odaa Oromoo dhabnaani qilxuma Oromoo illee taatu achi kennite. Wanni dura maaliif? Odaan Oromoo dura dhaabbannee jiru ka hoggaa hadaa ormaa baamu bira dhaabu waan jirreef ganda keessa oolaa qilxuu arganne qilxuu irra kenne qilxuun hadaanii nutti taate. That's what happened. Nui ammas akka Kaamootis akka Jawaarittis waraana ilmaan obboleeyyan keenya ijoollee kaleessa qeerroo turte ka dhiibamte mana dhaabsuun dhuftee duraa deemte bar ijoolleen qeetti amma booda hin hidhamnu hin ajjeefamnu jettee bosona seente bara dhugaa isaanii ni beeyna bara waraana keenya dhiisaati ka ormaatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne mootummaan waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u biyya diiga malee ummata kasaarsa malee diinagdee barbadeessa malee ummanni qawwee qabatee deemaa jiru Tigraay irraa kaasee Oromiyaa Beenishaangul kan jiru kan qawwee kaasee bolola qawwee jaalala qawwee waan qabuuf yookiin immoo akka warra Ameerikaa Riippablikaanii waan ta'eef miti. Daba siyaasaatu irratti hojjetame dirree siyaasaa dhiphate. Falli jiru warra qawwee qabate qawween balleessina jedhanii deemuu osoo hin ta'in karaan dongora waan ta'eef mootummaan rakkoo biyyattii lolaan osoo hin ta'in nagaaniin fura jedhu murannoo fudhatu qaba. Kana booda warra isaan lolaa jiran wajjin mariidhaan furatu qaba jenna. Waan hangal Oromoo Tigraay wajjin waggaa tokko ol wal lolan. Inni illee barbadeessuu yaale hin dandeenye. Isaan illee barbadeessuu yaalan hin dandeenye. Amma lola dhaaban. Maal Oromoo wal lolloonni itti fufuuf? Maali mootummaan dubbii Tigraay nagayaan fura Oromiyaa lolaan hin furoonni jedhu
qorichi Tigraayitti hojjetin Oromiyaatti akkamitti hojjeta? Kajachaa jirru matarraa ibiddoo kanaaf sattu taate garaa keessa ibidda guddaa si jiraa jechaa jiran mootummaadha. Kanaaf humnoonni piroosesa mataa isaa qabu. Turus fakkeenya warra Tigree hojii godhame. Dura yeroodhaaf lolanaaf sanboota teessee mari'attee comprehensive ceasefire waan jedhamurra geesse. Sanboota rakkoolee siyaasaa lolatti nama geessisan takka takkaan sharaftee ilaalta. Sancaalaan moo waa addeessa isin kijibu. Waraana qabaachuu qabnaa jettan. Yes. Waraana wal waraanuu miti garuu. Ufin sobinaa. Oromiyaa keessatti kan wal bitaa jiru Oromoodha. Bitaa godhee mirga godhee. Paartii an deeggaru jaaladhu yookiin immoo nama an deeggaru hoogganamuu baate. Isa tragedy wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Fantasiin fakkeessina. Don't romanticize what's happening in Oromiyaa. Keessaan dhufe keessan jiraadha. Waan gandabaree ta'aa jiru. Waan Wallagga keessatti ta'aa jiru. Waan Gujii keessatti ta'aa jiru. Daily mana kiyya warra dhuftanii beeytan biyya san dhuftanii. Guyyarraa namni. We have never been exposed to this level of tragedy. Haalli kun itti deemuun social fabric Itoophiyaa osoo hin ta'in ka Oromollee ni diiga. Najibbaa malee. Lolli namni keenya walirra godhaa jiru kuni rakkoo guddaa nutti uuma. Mootummaan tunis badhaadhina jettu san hin argattu. Ufiifis biyya salphiftee salphisaa deemti. Dirqamni guddaan ammallee kan jiru dargaggoota cinqamanii dhiibamanii bosona seenan osoo hin ta'in mootummaa isaan dhiibee bosonatti isaan galcheera. Mootummaa kanaan taa'ii kalee osoo sitti waan ditte amma immoo biyya diide daranuun barbadeessini lola dhaabi jechuun maaliif abaarsa fide? Abaarsi fedhe yoo aduu taate nuyi kanatti amanna. Kanaan wal qabatee 2019 ka jettan naaf baqqalaa waliin kasafamne waan jettan irratti waraana hiikkachiiftanii maal dhugaa qabnaa waan gooneef qabnaa Minnesota irra na eeggadha wal cina teenyee dhugaa keenya isinitti himna. Gaafa nu hidhaa turre bakka nu hidhaa jirrutti ololli baay'een gaggeeffamee dhugaa ta'ee jiru. Ragaa qabatamaa wajjin Minnesota irratti waan 2019 ta'e eenyu maal akka dalage ragaa qabatamaa wajjin isiniif dhiyeessina. Kophaa kiyyan godhu warri waliin himatamu isa waan ta'eef isiniif hin dhiyeessu. Biyyattiin deebiin ka jettaniif. Si ka jettanii amma. Lubbuun Oromoo tuni. Lubbuun tiyyatuun maaliif ta'u Oromoo caala? Oromoo tiyya ka guyyaa kitifamtu. Beelaan dhumtu. Hidhaa keessa rakkattu. Ganaa biyya faranjii taayetin isaaniif lallaba. No, I will not do it. Ati dalagi yoo barbaadu. I will not do it. Ani gaafan Ameerikaa irraa ka'ee biyyatti galuu murteeffadhe. Amma booda rakkoof bal'oo Oromoo wajjiniin fudhadha malee. Gaafa toltu wajjin ragade gaafa hamtu isa dhiisee booleen hin bahuu jedheen mataa kiyyaaf rabbitti kakadheetiin galee. Har'as taanan waanuma fedhe gala malee. Inumaa har'an itti amana. Eegar rakkoo arge booda har'a rabbi jedhaati. Har'a ummata shawaa lixaa kana ummata Wallagga keessaa kana ummata Gujii keessaa kana kaka durriyyeen gamaa gamanaa itti taphattu kana dhiiseetiin dheessee as galaa. I will not do it. Sammuun kiyya naan ayyamu. Wanni jettan naa kana lubbuu kiyya mararfachuurraa yoo ture nu gargaara jechuurraa dhugaa qabdan dhugaa jettan sanis you have a point. Ani garuu ummata san rakkoo hamtuu tana keessatti dhiisee hagan torban takkitti as ture kanaawu nightmare keessan jira jechuudha. Ani ummata kiyya dhiisee hin deessu abadan ummata kiyya dhiisee hin deessu rakkoo isarra dhuftu balaa isarra dhuftu isu wajjin hin dhandhamadha kana hin taarinaadha naman siiftani.
dhumarratti ila borullee iftaanillee Stockholm Sweden akkasumas Norway irraa Ameerikaa kutaalee gara 20 wayii keessatti wal mari'an gaabii baay'ee akka qabdan nan beekaa naa bulfadha hiriyoota keessanitti ergaa ani kan isinitti dhufe I want to have honest discussion like this Oromoon ila roorroo amma duraa jalaa keessa hin baafne shiraanii miti kijibaanii miti akkanumatti wajjin gatteenyee waliin mari'annee wal waqarree wal cabsinee wal oofnee akkasumatti bakka san geenye ammas uummanni Oromoo uummata dhugaa qabu dhugaa isaa dhugaatti walitti himete bakka tokko gahe kanama biraan beeku kakiyya waan natti mul'atu garatti osoo nan bifanneen isinitti hima waan isin mul'atu akkuma ammaa kanatti osoo garatti nan bifanne natti hima ana qofaa mii kabirallee hin dhagaye qeeqa hiriyoonni kiyya soorri adda addaa godhanii sitti naarinaa jibbarraa himiti wanti waggoota lamaan dabre kana sabni kun keessa dabre it is so traumatizing waan nama maraachu jaallan aaranii qeeqas lolas gaggeessan jibbanarraa qaban yookiin immoo gantummaarraa himiti jiilarraa ka'uudhaan naasurraa ka'uudhaan ilaalchi jechi irra isaan darbatan illee yoo kadongoru taate itti aaruu miti gumaata isaan kaleessa godhan san kabajuu barbaachisa don't defend me ala isatti hima hin beektan gamaa gamanaa Oromoo keessaa wayyaanee biraayis sirna kana biraayis kaan biraa osoo nutti tiitan tuma akkuma gaalatti akkuma farda gamaa gamanaa fuula irra jirutti deemnee bakka geenya ammas taanan ana defend gochuu jecha nama waliin lolinaa waliin madeessinaa waliin qoodinaa abbaan fedhe arrabaa dhukkeen irraa haa kaasu ka qaamannatti dhufu sekkiinutiin narraa dhoorgiti sini galeemi anu irraa dhoorguun oolu amma xiqqoo ispoortii hojjedha wanni ani sitti dhaamu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti rabbi jedhaati dhiisaa mee dhaggeeffadha ana qofa miti ani yaadan qabu dhiyeesse warri yaadni kiyya kun hin liqinfamini dongora jedhu haa dubbatu is a marketplace of ideas sirna jidduu sana fitina sirna ka Abiyyis ka Mallasis ka Mangistuus ka Haile Sillaasees ka dinne nu afaan qabe ufii waan nutti haasayaa tureef sirna san deemnee hin jaarru we are a democratic society we are plural society and we are proud of it democratic plural diverse society jaaru barbaanna tabiraa waa'ee sabaaf sablammoota Oromoo ifin shawwan dhugaa fudhannu akka aaraa qofaan hin deemne Oromiyaan sabaaf sablammoota hundaan waldaan geessiti Oromoo keessa sabaaf sablammoota hedduu jira keessattuu nuufi uummanni Amaaraa sababa hoggansi isaanii dur dhiibbaan duraan godhaa tureef rakkoon irra uumeef gadoon jirti gadoo kana carefully handle godhuu barbaachisa akka aar namoonni muraasni isaan keessaa dubbataniin nu keessaa dubbataniin aarree ibidda irratti beenzila dabalaa yoo deemne ani isinitti hima isaanitti illee kanuma himaa jira hoggansi Amaaraa fi Oromoo extremely careful ta'uu qaba yeroo ammaa kanatti ibiddi lolli keessattuu wal waraansi jara lamaan kana jidduutti uumamu lamaanifuu hin ta'u nu bari rakkoof miidhaa waggoota meeqa nurra ga'e keessaa baane nagaan tasgabboofne misooma ijaarranne dhaloonni an ilmaan kee jibootaan dhufan akka keenyatti akka guddatan hin barbaanne dhugaa yoo dubbanne garuu ijoolleen darate xiqqoo har'a rakkoo hammaata na daranii keessa jiran bakki ani itti guddadhe wal waraansa ture yaadegii fi abaa'u jedhu hamaa natti fakkaataa ture wanni har'a Oromiyaa keessatti dachaa 10 dachaa 100 sanirraa maal we should not perpetuate hamma danda'ametti waan sabaaf sablammoota hundaa ta'u lafa kaayu
Yoo xiqqaate hammeenyi nurraa kan dhufne of eegatee barbaachisaa. Oromoo hedduun isin jaaladhaa. Waan danda'een hogganoota na wajji jiran wajjin dhugaa isinitti hima. Humna qabnuun tarsiimoodhaan ni deemna. Waa sadii hin deemna. Waa sadii qabna. Tokko sammuu Rabbi nuu kenne barnootaan gabbifanneen itti yaanna. Tarsiimoo hin baasa jennu lafa keenya. Lammaffaa onnee qabna. Wallahi onnee irraa isin jaalanna. Onnee irraa Oromoo jaalanna. Osoo jaalachuu baanne wanti cinkii kana keessa nu galchu hin jiru. Nu caalaa immoo akka nu jaalattan immoo hin beekne ba'aa guddaa nuti ta'a. We are compassion qabna saba keenya. Passionately jaalanna saba keenya. Sadaffaa waan sammuun yaanne ummata keenya onneedhaan naanu san immoo sammuun yaanne callisnee alaalanna. Onneedhaan gaddinee callisnee hin boonyu. Rakkoo irra ga'u san qabatamaadha furuudhaan miilaan sochoona jechuudha. We think, we care, and we act. Kanarratti hundoofnee gara fuulduraa sochoona. Isini mari'anna hamma dandeenya gara fuulduraa deemuu yaalla. Tarsiimoo hunda isinitti himuun barbaadu. Mana hidhaa waaroon duratti wanni an baradhe. Diinni irra caalaa waanuma nu dubbannurraa qalbifatee counter strategy nurratti baasee dalagaa. Abooda do not expect akka duritti waa hunda nimmu. Isinitti akeeyni bakka akeeytan san deeqanii goota san qotattanii baatirii ibsanii ilaaluun teessanii jaa warra hoolaan baay'een isin jaaladhaa hedduu galatoomaa nagaan na bulaa.